بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درسي خينيا خان كتابة قاعدة النورانية خيس جرة، فلله الحمد. أما درسي خرنفا جينيا جرة. درسي خرنفا جينيا جرة. درسي خينيا خان أستورة دبر سنيرتي إيغا قبي برني أكسم مس مكا قبي اللي برني أكما سنم اللي مكايفة ما في أكسمت ذات حرفي eega baranneen booda qubeewwan ammaas furdifamuu kan qallifamuu akkasuma mallee harakaa isaa fathaa kasraa dammaa akkasuma mallee fathateen kasrateen dammateen eega baranneen booda gama darsii kurnaffaa dhufne jirra jechuudha. Hayyee darsii kurnaffaa kana keessatti maal baranna? Qubeeleen afaan Arabaa 29 tun alifa waan hin tahiin waa afur qabdi. Wanni afran san maali? Harakaa sadeen ammallee akkasumatti sukuuna. Harakaa sadeen hogguutiniif jennu fathaa, kasraa, dammaa kana jechuu sukuuna afran kana qabdi. Garuu alifni harakaa hin baadhattu. Alifni harakaa baadhatuu hin dandeessu. Kanaafuu hogguutiniif sukuuna jennu maa huwa sukuun? Maali sukuuna jechuun? Sukuuna jechuun diddul harakaa jedhaniin faallaa harakaadhaati. Faallaa harakaatiin sukuuna jedhan. Sukuuna hogguu jennu wanni tokko hogguutinii fi bakka takka qubatee taa'u sukuuna jedhama. Harakaadha jechuun socho'uudha. Faallaan socho'insaa maali? Bakka takka qubatanii taa'uudhaan jedhaniin jechuudha. Kanaafuu faallaan harakaa sukuuna jechuudha. Harakaan fathaa kasraa dammaa kana faallaan isiidha sukuunaa jennaan. Hayya sukuuna jechuun maali? Sulbul harakati min aakhiril harfi. Harakaa fuudhuudha dhuma harfi irratti jechuudha. Saniini sukuuna jennaan. Haya akkasuma ammallee keefiyyatu khuruujil huruufi saakinati wal mutaharrika akkaataan itti huruufa sukuunaatii fi huruufa harakaa qabu baafnu akkami? الحروف الساكنة حروف الساكنة ما عدا حروف المد والحروف مده انتهين تخرج بالتصادم والأهوداني باتي جتشو. أما فكينياف همزة فتحة با سكون أب هكو ينو بقى هنوغاد بسنو سكون كبا كامل لمان هدي لما والأهوداني سكون جدو خنابا تخرج بالتصادم جنان جتشو. مخرجني هنا لماني waldhahuudhaani baatii jechuudha. Waldhahuudhaani baati. Kana jechuudha. Hayyee kan harakaa hoo akkami? Kan harakaadhaa takhruju bittabaa'ud. Qaamni lamaan addaan fagaachuudhaani baati jechuudha. Baa guyyanuma taa addaan fagaatuudhaan. Harakaan akkas jechuudha. Alaa kulli haal nuti sukuuna kana hoggaatiin fi qaraanu maalirraa eeggatuudha qabna? Maalirraahi of eeguu qabna? Namni tokko sukuuna hoggaatinii fi qara'u yookiin baratu wanni kan irraa of eeguu qabu waa lama jechuudha. Irrina lamarraa of eeguudha qaba. Irrinni lamaan san maali? As-sur'atu bihi hattaa yasiira harakatan. Daddafee jechuudha bu'u. Yootiin fi kee daddafee ka'ee daddafee jechuudha. Daddafee yootiin sukuuna kan dubbatu ta'e hanga harakaa ta'utti kuni eebiidha. Kanarraa of eeguu qaba. Daddafee sukuuna kana dubbisee hanga harakaa ta'utti. Kan lammaffaadhaa التشديد حتى يصير ثقلا. جبيسو هنگا irratti ulfaatu takkatti arraba irratti hanga ulfaatu takkatti ifirratti jabeessuu.
waa lamaan kanarraa of eeguudha qaba jechuudha. Darsii kurnaffaa kana keessatti maal beekuutu nu barbaachisa? Walumaa galatti wanni beekuun nu barbaachisu maali? Tokkoffaa irratti makhaarij al-huruufi was-sifaat laabudda min makhaarij al-huruufi was-sifaatihi. Makhaarija huruufaatii fi sifa beekuurraa inuma hafiinsi hin jiru. Makhaarija huruufaa beekuun akkasumas sifa huruufaa beekuun kuni waan nama hundarraa'uu akkaan barbaachisu jechuudha. Hayyee kanaaf hogguutiin fi makhaarija huruufaa jennu makhaarijni aammiin bakka shanitti qoodama. Akkasumatti jawfii, halqii, lisaana, shafataan, khayshuma isaan kana shanani jechuudha. Makhaarijni aammiin. Makhaarijni khaasiin hoo 17 jechuudha. Isaan kanas beekuudha qaba. Hoggaatii fi sukuuna kana barannu makhaarija kanas beekuun haalaan barbaachisaadha. Akkasuma mallee sifa huruufaallee beekuun akkasumatti barbaachisaadha. Rakhaawaa, hamsii, shiddaa kana hunda beekuudhaatu nurraa barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu darsii kana hogguutiin fi gama qaraatii keenyaatti seennu ad-darsul aashir ad-darsul aashir adda laamiin kun daal keessatti ni dhokata. Shamsiyaata jechuudha. Ad-darsul aashir raa'anni furdifama. Al-aashir raa'anni kallifama. Ad-darsul aashir as-sukuun. Alaamaan sukuuna maali? Mataan gubbaadha kun sukuunni kuni haa fakkaata. Raasu haa yookiin raasu hoo yookiin raasu jiim akkasi jechuudha. Alaamaan sukuunaa kana. Hamzaa fathaa baa sukuun ab. Hamzaa kasraa baa sukuun ib. Ab ib. Hamzaa dhammaa baa sukuun ub. Ab ib ub. Amma asirratti ba'aan kun sukuuna ta'uudhaa wajjin qalqalaaf keessaa qaba. Sifa qalqalaatu keessatti argama jechuudha. Sifti qalqalaa as keessatti ni argamti. Hamzaa fatxaataa sukuun at. Hamzaa kasraataa sukuun it. At it. Hamzaa dhammaataa sukuun ut. At it ut. Isa kana keessatti sammaa sifti argamtu sifa hamsiidhaati. At it ut at hafuuraatu bahaa jechuudha. Hamzaa fatxaasaa sukuun as. Hamzaa kasraasaa sukuun is. As is. Hamzaa dhammaasaa sukuun us. As is us. Hamzaa fatxaa jiim sukuun aj. Hamzaa kasraa jiim sukuun ij. Aj ij. Hamzaa dhammaa jiim sukuun uj. Aj ij uj. Haya. Amma hogguutiin fi jiim kana dubbisnus aj ij uj hogguutiin fi jennu maaltu keessatti argamu? Wanni keessatti argamu jahariilleen keessa ni jira. Akkasumatti mallee qalqalaalleen keessatti ni argama jechuudha. Hamzaa fatxaa haa sukuun ah. Hamzaa kasraa haa sukuun ih. Ah ih. Hamzaa dhammaa haa sukuun uh. Ah ih uh. Hamzaa fatxaa khaa sukuun akh. Hamzaa kasraa khaa sukuun ikh. Akh ikh. Hamzaa dhammaa khaa sukuun ukh. أخ إخ أخ. همزة فتحة دال سكون أد. همزة كسرة دال سكون إد. أد إد. همزة ضمة دال سكون أد. أد إد أد. همزة فتحة دال سكون أذ. همزة كسرة دال سكون إذ. أذ إذ. همزة ضمة دال سكون أذ. أذ إذ أذ. أر إر أر.
أز إز أز أس إس أس أش إش أش أص إص أص همزة فتحة ضاد سكون أض همزة كسرة ضاد سكون إض أض إض همزة ضمة ضاد سكون أض أض إض أض ضاد كان حقوتني في ضد بسنو استطالة خنوف قمنا حقوتني في ضاد كان ضد بسنو هفور خيني جماعة على اتباه وين كوجتشو كوان كيست ديبي ووتي همزة فتحة طا سكون أطو همزة كسرة طا سكون إيطو أطو إيطو همزة ضمة طا سكون أوطو أطو إيطو أوطو همزة فتحة ضا سكون أض همزة كسرة ضا سكون إض أض إض همزة ضمة ضا سكون أض أض إض أض درسين كان يسمر التلابة ربين ورا قرئ فهمي اتوجهتم هاتارسو وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم